Asama argafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaan Boojalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha. Asama argafuune jira jirtu hordoftoota kiyyaa baay'een isin yaade baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha hordoftoota kiyyaa. Arra wanta tokko isiniif himuun dhufe jechuudha hordoftoota kiyyaa innis maalidha hojjettanii dubbattanii wanti ani isiniif qabadhee dhufe kuni akkuma asirrattiin hargaa jirtan jechuudha irdiidha jechuudha irdii kana simje ishi kottu ishi kottu ishi bakka kottu ishi video waraabaa jira simje inni iji inna hordoftoota kiyyaa fuula keessan jechuudha warreen haduudhaan foolii garaagaraatiin foolii akka mana waxii keessa wayini immoo kushiinaa keessa warreen hojjettanii fi fuulli keessanii iddoo tokko tokkotti gugurraacha'ee yoo inni immoo jira miti waa shiffisinitti jedhuuf jechuudha irdii noormaalii jechuudha irdii mamii garaagaraa hin qabne jechuudha nama irdii kana ofii kiyyaa bitee jalqaba isaa yeroo irdii kana bitu waraabne viidiyoo jechuudha viidiyoo isaa maaliif waraabuu dhiisee ofii kiyyaa kan jalqaba itti fayyadamee yoo na fayyadee hordoftoota kiyyaa dhiyeessa kan jedhamuuf viidiyoo isaa yeroo hojjedhu isiniif waraabne irdiin kun firee isaatu bitamaa mana keessatti ni tume jechuudha irdii kana sumee maalan godhaa nan dibadha jechuudha fuula kiyya dibadhee daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 booddee kudhan booddee ofirraa dhiqa jechuudha kanaaf immoo irdiin kun faayidaa hedduu qaba irdii kana immoo yoo argattan irdii gabaarraa bitamu osoo hin ta'in irdii ofii keessanii bitanii tumtanii jechuudha irdii ofii keessanii bitanii tumtan mana keessatti kan hojjetamu jechuudha ta'uu qaba maaliif irdiin kanarraa bitamu nuucuu miti jechuudha wantoota garaagaraatiin wanti ta'a waan ta'eef amma fakkeenyaaf kan irdiin iyyuu kana kan nyaatatti itti fayyadamuu fi kan fuula kiyya dibachuudhaaf qopheesse gosa tokkoon hin qopheessine jechuudha maaliif kan nyaata wantoota dabalamee cafaqamee tumamu akkuma daabbuse yoo hin barbarreetti tumama jechuudha firee isaa guyyaa gaafa tokko isin agarsiisuu hin danda'a jechuudha maal akka fakkaatu maybe warreen beenne jechuudha kanaaf immoo kana qobaatti normaalii homaa hin qabu jechuudha maarraayyuu bilisa kan qabu kana hojjetadheen isiniin jedha isin fayyadaa itti fayyadamaan isiniin jedha maal hojjettan garuu harka kiyyaanidha akka chi goontiin hin jiru goontiin namni fayyadamuu hin danda'u akka wantiin ta'anitti fayyadamaan isiniin jedha irdiin baay'ee nusuudha yeroo sana immoo garuu isinii mijate halkan fa'i yoo dibattan bareeda maaliif kifilii keessan keessaa gadi hin baatanii kifilii keessan keessaa gadi hin baatan waan ta'eef kifilii sanatti aduu wanti isin argu hin jiru garuu irdii kana dibattanii aduu keessa deddeemuun baay'ee ulfaata jechuudha maaliif namnis waa meeqa yaani haraan numtilee waa meeqa dubbattu waan ta'eef akka garaa keessaniitti itti sa'aatii isaa eddanii ofirraa dhiquu dandeessu galgala yeroo manyitaa keessan galtanii fuula keessan kana ittiin bareeffachuu dandeessu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa irdii noormaalii kanumaayyuu qabnaan bishaaniin hin badabbatee garuu warreen akka zayitii zayituuniidhaan wantoota garaagaraa argattan zayituuniin biyya arabaan jira asitti immoo hin argamu sirumsaa jechuudha zayituunii wantoota garaagaraatiin fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha kanaaf wantoota akkasii fayyadama zayituunii yoo inni immoo weeraa zayitii jechuun immoo beektu yoo inni immoo maanni viitaamin C jechuudha viitaamin C bitanii viitaamin C dhaan yoo itti mattanii dibattan baay'ee tokko bareedaan isiniin jedhama fakkeenya wazaammaa nama godha jechuudha fuula keessan cirri kan jedhe yoo inni immoo akka ciccitaa wantoota garaagaraa jira miti wantoota akkasii namarraa balleessa jechuudha anaan na fayyadeeraa itti fayyadamaan isiniin jedha maaliif akkaataa ittiin hojjetan isaa yoo inni irdii isaa maal fakkaata yoo inni arguu barbaadna warreen aan jettan yoo jiraatanii irdii isaa isin agarsiisuu hin danda'a dhaqee bitee jechuudha diggaame isin findirratti hojjechuudhaaf jechuudha jalqaba isaan zabazzafama adda zabazzafamee booddee baay'ee jabaata jechuudha adda zabazzafameen booddee ani fakkeenyaaf irdii kana dhugaa dubbachuuf dura hin beekuun ture idduma nas galeen hargee maanni kun jedheen gaafadhee gabaarraa jechuudha irdiidha naan jedhani achumaaniin lakka irdiin kun faayidaa qaba jedhamee immoo yeroon achi jiru barannoo isaa wayii barumsa isaa wantoota garaagaraa ijoolleen tokko barumsa isaa akka dabarsan nan argaa jechuudha kanaaf jecha nan immoo maafa namatti fayyadamu irdii nutsuu ofii kiyyaa harka kiyyaan kan shakkii hin qabne kan waan qabne bitee hojjedhee maaf fayyadam kan jedhu
ofii kiyyaaf irratti wanti ta'e hojjedhe jechuudha. Hojiin isaa immoo baay'ee mana yeroo namatti fudhatu. Guyyaa gaafatti tokko zabazafeen bulchaa halkan ganama isaa ka'ee nan cafaqee deebi'aa dukeessa kaa'ee nan tume jechuudha. Kana booda ofii isaatiin nan gingilchee qopheessa jechuudha. Shaashii hidhachuun qaban ture. Hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Garuu warreen like share subscribe naaf hin goone like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa chaanaali kiyya baay'ee gadi bu'ee jira. Maaliif hojjettanii an baay'inaan as keessa hin ooluu iddoo waayifaan hin jirre deddeemaa waan ta'eef viidiyoos hojjechaa hin jiru. Yoon hojjedhe sunaan ilaalamu kanaaf irdiin faayidaan isaa kana fakkaata. Fuula keessa wazaammaa yookiin immoo fuula bareedaa akka gorrattan isin taasisan isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadama. Warreen immoo madaamiin keessan wantoota gaarii fidduu ofii keessanii shigii bantanii garaagaraa wanti gootanii ofuma amantanii dibachuu dandeessu jechuudha. Irdiin kan nyaataa fi kan dibannaa garaagarii jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Warreen Itoophiyaa keessa jirtan immoo ofii keessaniifuu hin beektu irdicha bittanii tumtanii itti fayyadamuu dandeessu. Isiniin jedha. Kan biraa immoo waa'ee viidiyoo dheengadda hojjedhee waa'ee warqii irratti kan lakkisetti kun eessatti argama? Kun maalidha? Kun eessadha warri jettaniif godina Shawaa Lixaa ganda Dirree Hincinii yoo hin tuqur Hincinii Bulaa Roggee kan jedhamu jira. Ganda Dirree Hincinii jechuun yaani godina Shawaa Lixaa jechuun namni warqee yookiin qooccoo kana hin qabne dhaabbataa isaa gadi bu'aa isaa namni qabu ijjeessa jedhameetu waamama jechuudha. Kanaaf achitti argama jechuudha. Hojiin isaa immoo biyyoota gara gindi barattitti sin argama. Biyyoota garaagaraa maybe kan akka Wallaggaa, Harsii wantoota garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu faayidaa isaa hin beekanii yookiin akkasittiin hin hojjetanii miidhaginaaf dhaabanii buqqisanii oreeffannaa laatan jiru. Garuu nuuf immoo nyaataadhaan isiniin jedha. Baay'ee nyaata madaalamaa fi nyaata baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa hedduudhaaf oola. Qoocoo isarraa ba'a. Bullaan immoo akkaataa isaayyuu isiniin agarsiisnee waan inni fakkaatu akkamittiin qoorsanii akka itti fayyadamanii isiniin jedha. Kanaaf hundumti keessanuu kana fakkaataa godina sanatti argama. Baay'ee nyaata mirxiidha. Warreen biyya laattuu hin argama jechuudha. Qooccoon isaa biyya laattuu hin argama. Kallattii uraaktotaatiin hin argama. Batalaa immoo kan godina Shawaa Lixaa baay'ee filatamaa fi jaalatamaadha. Akkaataan hojii isaatii adda waan ta'eef akkaataa godina biraatiin hin hojjetamu. Baay'ee haala nutsuudhaan hojjetama jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa maal jettu kanarrattiin ani maal akka fakkaatu annan dhiqadhee deebi'ee maybe yeroo argadhe viidiyoo isin waraaba maal akka fakkaatu argitu. Garuu fuulli kiyya xiqqoo haduwaan itti babba'ee xabaasaa garaagaraa gaarannaan ture jechuudha. Qorraa wantoota garaagaraa waan jiruuf baay'ee tokko na gubaa jira jechuudha. Amma dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na gubaa jira isiniin jedha. Kunoo sen keessanii kana fakkaatti qubeen dachaa wanti argachuu hin dandeenye walitti deebinaa daqiiqaa muraasa booddee walitti deebinaan isiniin jedha. Walitti deebina.